السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا بلاي وانكيا بيا كيساك بيا على جرتان. نجا كيساني أكن جنة نجا لين كمنو. أكل لي أكستي من لي والبيع دبتين بيكو. هرجرو دركمانة تين. Harrawai bolota kiya mana ida Saudi Arabia keessatti dararamaa jiranirra dubbachuu fannufe hagan danda'e beekee osoo hin taane isin caalaa beekee osoo hin taane waanan dubbachuu qabuu fi waan natti dhaga'ame xiqqoosee dubbachuu barbaade anis bifa naa danda'ameen akkuma isin arguutti jirtan jechaadha. Ijoolleen keenya hedduu rakkachaa jiru, hedduu miidhamaa jiru. Sanuu akkasittiinuu akka nuyi itti teenyee haasofnu, akka nuyi itti salphisnee haasofnu kana oli rakkoof dararaa isaan argaa jirani. Namni kamiyyuu Oromoon irra guddaan isaa hidhamee argeera. Mana hidhaa biyya keenya keessatti jechaadha. Manni hidhaa biyya keenya keessatti salphaadha jechuu ni dandeenya. Maaliif biyya qabbanaaftuudha. Biyya ho'aa hin qabdu. Ta'us garuu mana hidhaa biyya keenya keessa yoo jechaadha warri hidhamtanii beektan guyyaatti akka buluun hagam akka ulfaatu ni beektu. Garuu biyya sanatti immoo biyya ho'ii jiruudha. Biyya akka malee ho'isaa akka gammoojjiidha Saudi Arabiyaa jechuun. Namni asitti hidhamee arge rakkoo biyya sanaadha hagam akka ulfaatu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha. Kan nuyi guyyaa takka biyya keessatti hidhamnee akkasittiin dararamnee rakkannu kana mitiiti. Mee yaadaa jara immoo gaafa isaan waggaa haga kana hidhamanii ta'an waggaa tokko ol waggaa lama waggaa sadii warra hidhamee achi keessatti rakkachaa jiru. Obbolaawwan keenya kun beekaa biyya keessatti illee dalagachuu dadhabanii roorroon itti hammaatee wanti isaan dalagan bu'aa dhabee fi jechaadha. Baqataniiti ka biyyaa ba'anii irra guddaan isaanii hambaa qurxummii fi hambaa allaattiiwwan gammoojjiiti. Irra guddaan isaanii miillaan kan isaan deemanii obbolaawwan meeqa of biraa dhabanii achi ga'anii kana biraan nama meeqatu eeggata biyya keessaa jara kana. Nama meeqa namoota ilmoo qabantu jira, namoota haadhaaf abbaa isaanii gargaarantu jira, namoota harka jaraa eeggatan meeqatu biyya keessa jira. Har'a garuu sun hundi hin jiru jechaadha. Maaliif jarriyyuu gargaarsa barbaadaa jiru. Warri har'a mana hidhaa sana keessa jiranii babbareedoo turan dakka ijoollee babbareedduudha ka deemte. Har'a garuu yoo ilaaltan qaamni isaanii hundi badee jira. Ijoollee isin kaleessa fuula isaanii bareedaa, fuula isaanii nama gammachiisu. Kan isin beektan sana miti jechaadha amma gaafa biyyatti galan. Daa'imman osoo ta'eetii yaa gogaan qaama isaanii deebi'ee fi nama noormaalii akka keenyaa kana ni ta'u jennee henna. Jarri kun namoota gurguddaadha. Already qaamni isaanii illee badee buraaburree bakka qaamni isaanii buraaburree ta'eera jechaadha amma. Kana biraan yaada namni tokko gaafa wal bira taa'uyyuu ho'i qaama isaatii gaafa ho'i akka malee jechaadha. Manuma hidhaa xixiqqoo biyya keessaa nuyi itti hidhamne iyyuu jechaadha. Yoo hin dhiqanne yoo huccuun jijjiirranne fooliin hagam akka nama rakkisu ni beektu. Kana biraan garuu ijoolleen keenya jechaadha. Hidhamuun isaanii iyyuu bareedaadha. Haa hidhaman haa jennume. Hidhamuu sana biratti nama du'e wajjin namni guyyaa 3-4 buluummee yaadame hagam akka nama cinqu hagam akka nama dhiphisu reeffa namaati wajjin gaafa raftume osoo sin ta'ime reeffa namaa bira jechaadha sa'aatii takka
turuufuu hagam nama rakkisa hagam isin dhiphisa. Garuu ijoolleen keenya Saa'udii jiran reeffa waliin guyyaa 3 guyyaa 4 bulaa jiru. Akkamitti dhiphachaa jirtanii yaaddume. Bara mootummaan amma Oromoodha jedhu kana dhiisaati jechaadha. Bara wayyaanee sana iyyuu jechaadha. Bara Haayila Maariyaam faayyuu yeroo namni Saudi Arabiyaa biyyoota Arabaa keessatti hidhamu jechaadha. Hidhameen mana hidhaa keessatti dararabaa jedhanii miti kan yaadan. Dippoort biyyatti nu deebisuu jedhu. Guyyaa 3 caalaan waan. Warras jala jirtan ijoolleen Saudi Arabiyaa turtanii fi warra mallee Saudi Arabiyaa jiraachaa turtan waan kana waanan sobaa jiru natti hin fakkaatu. Dhugaadha wanti kun. Maaliif guyyaa 3 ol turanii hin beekan biyyatti deebifamaa turanii jechaadha. Garuu mootummaan amma jiru kun an akka yaada kiyyaatti jechaadha. Yaa eeyyeen maakalaawwii biyya keessaa bakka itti toorchi nama godhu cufee jira haa jennu. Kabraallee banatee jira. Garuu immoo biyya Arabaatti akka waan maakalaawwii banatee jiruutti an akka yaada kiyyaatti kan hin fudhadhu. Achitti ijoollee keenya toorchi gochuutti jira. Osoo baasuu barbaadaniiti, osoo biyyatti galchuu barbaadaniiti, walitti dhufeenya qabu, wal bira dhaqanii waa'ee biizinasaa fi waa'ee birrii, waa'ee maallaqaa dubbachaa oolu, waa'ee hidhamtoota karaa namaa dubbachuu dadhaban. Osoo galchuu barbaadaniiti. Garuu yeroo hedduu jechaadha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu kun nama kamiifiyyuu, nama kamiin cinayyuu namni dafee dhaabbachaa ture. Yoo namni rakkate namni Oromoon biyya keessaa rakkatu bakka fedhe haa rakkatu namni dursee Oromoo bira qaqqabaa ture. Namni miidiyaallee OMN isa ta'u ONN isa ta'u hunda birallee qabsoo Oromoo ka ABO isa ta'u ka KFO isa ta'u ka barbaade iyyuu ta'u namni akka ijoollee biyya Arabaatti dursee qaqqabu hin jiru. Sababii kanaatiif jechaadha waan achitti toorchi gochuutti jiran na fakkaata biyya sanatti. Akka isaan hin galle dhorkanii jechaadha. Malee mootummaan Saawudii sun iyyuu wajjin wanti wajjin isa rakkise hin jiru. Waan mootummaa kanatu mootummaa zaalima biyya jiru kanatu achitti naa qabaa bakka achi naa ka'aa waan jedhe wayii fakkaata. Isin bira naafa ta'anii jedhee waan achi kaa'ee toorchi gochuutti jiru wayii na fakkaachuutti jira amma. Malee osoo galchuu barbaadanii mootummaan dhumti sun maaltu wajjin isa rakkise? Mootummaan Saawudii iyyuu silaa ofirraa gashaa. Dura ofirraa gashaa ture inni gaafa ijoollee keenya qabu beekaa ofirraa dafee gashaa. Ofirraa dippoorti godhee fidee bara eerpoortii boolee eerpoortiitti gatee deema beekaa. Har'oo maaltu ijoollee keenya haga kanaa wajjin daa'ima xixiqqoo haadholii namoota gurguddaa jaarsa dargaggoota babbareedduu kana gaafa isaanirra akkasitti dararamanii qaamni isaanii ciccite uish wallahi akka malee ulfaata akka malee ni qaamuma keessan bakka takka gaafa isinii mallattoo wayii isinitti bahu akkam isin dhukkubame gaafa xiqqoo tokko madaa wayii isin irratti bahee mallattoon isin irratti bahu hagam isin dhukkubsa. Jara kana immoo laagaa qaamni fuulli isaanii hin jiru qaamni isaanii guutuutti bakki takka bakki fayyaa hafaafii jiru hin jiru. Already wanti sun waan daddarbu wayiiti. Nama takka nama fuula nagaadha hin argitu bakka hunda isaaniitti walitti daddabarsaa jiru. Duraan nama takka argaa turre. Osoo nuyi laayif ilaalluu yaadame gaafa namni dhiiga tufu. Dhiiga miti beekaa dhiiga iyyuu hin tufne. Onnee isaa tufeefaa du'aa jira. Kana namni ilaaluu dadhabee gariin ammoo of fannisee of ajjeesaa jira. Akka nama gaagura mukatti fannisuutti. Kun Oromoodhaaf hin malu ture. Wallahi akka kiyyatti jechaadha. Namni Oromoo roorroo amma achitti ijoollee keenya irra gahaa jiru kana osoo arguu osoo ilaaluu itti dhaga'amuu dhiisee yoo bira kan darbu ta'e jarrillee dhiifama isinii hin godhan. Rabbillee wallahi waan isinii godhu natti hin fakkaatu. Dubbadhaa ofirraa maal sodaatu maal waggaa kuma meeqa lafarra jiraan. An irra guddaa namni tuffachuutti jiru beektota keenyallee artistoota keenyallee maal yoo dubbattan lafaaf mana dhabnennee yoo dubbachaa turreeti maal rakkoo uummata kanaadhaa yoo dubbanne
mootummaa bira dhannee lafa nuulaadhaa mana nuulaadhaa inni iyyaa ture artistoonni wal beeknaati. Har'a hooshi rakkoo ijoollee kanaa dhamaan dubbanne. Maaf baatanii waan jennu. Isintu dhageettii qaba isintu itti siqaa jira mootummaa kanatti. Wal beekna artistoota hedduu rafa mootummaa kana achitti akka malee walitti sittanii waliin jiraachaa jirtan. Beektota keenyas gaazexeessitoota haa ta'u, doktoroota keenyas haa ta'u, profeesoroota keenyas haa ta'u hedduu keenya wal beekna. Waliin illee haasa'ee isinillee dhaggeeffadhee beeka. Waliin teenyee illee Finfinneetti illee waliin haasa'u wal ilaalaa ture walitti dhufeenya isin mootummaa kana waliin qabdan illee isin argee isin quufe. Dubbattanii waa guchuu osoo dandeessaniiti ka callisuutti jirtan. Dubbadhaa. Lubbuu keessan lama baati moo kan keessan? Wallahi guyyaa Rabbi jedhee inaftan abadan inuma duutu. Dubbachuufis dubbachuu dhiifteefis mootummaa kana dura dhaabbattes dhaabbachuu baatteef illee du'i keessirraa qabu. Guyyaa Rabbiin jedhee inaftu immoo. Ka kana fide immoo ka sadarkaa kanaan nu ga'e. Gaafa kumaandi poostiin Wallaggaaf Gujiirra kaane caal jennee teenya. Nuyi callisnaan Walloo fixuu eegalan. Ka Walloo illee callisne. Artistii keenya nu jaallannu Riyolaa ajjeesan. Osoo nuyi sanaaf illee cal jennee teenyu Amaanu'eeliin osoo namni ilaalu daa'imni xixiqqaan ilaaltu addabaabaayii gubbaatti rasaasaan rukutanii ajjeesan hin callisne. Kanaas nu callisnaan viidiyoon waraabaa Gujii dhufanii mana namaa guban mana hiyyeessaa hayyee jennee usne. Haga nuyi callisaa deemnu kana nuttuma dabalaa deeme jechaadha roorroon. Osoo kanaan teenyu kumaandi poostii yootuu jennu drooniidhaan dhufanii uummata Walloo fixuu eegalan. Dubbachuu dhiisne ammas. Silaa Wallaggaatti sagaleen rasaasaa sagaleen biikemmii taankii fi kilaashiidhaa jechaadha. Akka muuziqaatti dhaggeeffatamuu eegale. Muuziqaadhaa jechaadha akka Wallaggaatti. Muuziqaa dhaggeeffachuu hin danda'amu achitti. Sagalee qawwee dhaggeeffachaa rafuu sagalee qawwee dhaggeeffachaa qabu. Kana hunda callisuun keenya roorroo nutti dhuftu badii nutti dhuftu usneedhuma bakka si'a tokko tokko anumarraayyuu ka'e nama yeroo hedduu walaloo barreessee poosti godha waan gaafa aaruu gaafa waan natti dhaga'amu jechaadha. Of keessaa baafadhe callisee si'a tokko tokko feesbuukiin kun iyyuu waan qabsoo keenya nu miidhuu itti rullee na fakkaata si'a tokko tokko. Maaliif namumti hundumtiyyuu akkuma kiyya kana ol ba'ee masirraa iyyaa bakka of keessaa aarii isaa baafate galee rafa. Kana qabsoo keenya akkasitti miti. Qaamaan itti argamnee bakka waan gochuu dandeenyu gochuudha. Malee akkasittiin asirratti baanee barreessinee iyyinee kana qofaan furmaanni nu argachuutti jirru hin jiru. Beelaaf dheebuun har'a Gujiitti eegalee Booranatti eegalee har'allee Baaleetti darbe fakkeenyaaf. Maal roobsirree bokkaan roobsine jechaa turaniiti. Kumaandi poostii jala jira moo roobni? Maa nuun roobsinarra? Maa beelaa uummanni keenya? Moo shalee darga keessaa qaba? Warri waan barbaadan jechuutti jirtanis hangama kiyyaan shaneedha bakka. Akka kiyyatti shanee. Abbaa fi kiyya qawwee boraafatanii na dhalchan. Fincaan shaneetiin hin dhaladhe. Har'allee borullee dhibbatti shanii qulqulluu bakka. Akkasitti naa beeka. Manaaf lafaa fi birrii fi maaloo miti. Utuu warqeen lafa kana hafanii jechaan na keessaa bahuu hin danda'an. Waan uummata koo fayyadu immoo kamirraa iyyuu dudduubatti hin deebi'u. Nin dubbadhallee. Lubbuu kiyyaaf illee sodaadha. Uummata akkas nama jaallatu kanaaf uummata akkas lubbuu isaa dabarsee namaaf kennu kanaaf amanamanii qabsaa'uun wallaahi waan guddaadha. Hin argamu iyyuu.
nama carroomeedha namni saba kanaaf of kennee qabsaa'u. Kanaafuu artistoonni keenyaaf beektonni keenyaa warri mootummaa kanatti sixxan wal beeknaa please rabbii jedhaati dubbadhaa. Jijjiirama fiduu ni dandeessu yoo dubbattan inni isinitti amannaa waliin oolaa jirtu waliin nyaattu waliin dhugaa jirtu. Kana fakkaata dhiifama haariidha illee waa hedduu waan dubbadhee fi dhiifama naa godhaa. Isinin jaaladhaa, isinin kabajaa. Dirqama natti taanaani malee liiviilee akkasitti takkaa seenee haasa'ee hin beeku. Yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa. Please. Sheekotiin keenya, qeesotiin, waaqeffataan, musliimni, kiristaanni hundi keessanuu ijoollee keenya Saawudii keessatti akkasitti dararamaa jiraniif du'aa godhaa fi bifa danda'ameen immoo dhiibbaa goonu akka jarri galanii fi galatoomaa ulfaadhaa isinin jaaladhaa. Nagaan naa bulaa. Nyatate di biyya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو بليونكيا. أنا سيجوا لرتينياته مزاجيني كان قبل ما نام أفتح يا بيا سارا بهون دل كماتيته. هوجتا بيام بايتا إتكاته قومي وردي هراجي نتباته مركزتي لمرة أجتنو بلاته شرام بيجلا نباته وانجر جدنگري قرنه يا ربي غرغر سكي كرنه ربي كنيا سبك ونوركنه بيدك كنيا كم تارون فان ستمنه نمني سترا كدوامي دمنه ولدنو قبل يا إلهي يا سكرنه الله يا مولانا توكي جوكين دينكمنا يا سيدي بكرنا يا ربي كرقا وساكي كرنا الله يا مولانا توكي جوكين دينكمنا سيدي بكرنا يا ربي كرقا وساكي كرنا متكنا رب مترانغاي كان ركوتاني الدنيا والغاية Dibin kenyetu dejal titayher risani onko pajabenya nasge adunya karo me tunu nati walta jecha kana be kana redde be yosera korandu jaratum nate waetu karahe wa me karage waniya kanu titaye ba afrika ke sabayanne ya rabbi garga asage karanne Nama bukala zimpi yokoran nondate godan sapore ye bagenya ragate Ndurayun Europa harajinu tibate Shira warredianu kesana saate arke jara kesa wanitate tate Dilanu tijarte durati gargarte Duftane adadatin gargarnu bajate
bineensi loonisee kophaa deemtu nyaatte kanaaf abboomuun jabaate dhibba nammaate mormuutti nafne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu obboleewwan kiyyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan. Nagaa keessanii akkan jennee nagaallee hin qabnu. Akkaallee akkasittiin illee ol ba'ee dubbadhee hin beeku. Har'a garuu dirqama natti ta'e. Har'a waa'ee obboloota kiyyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran irraa dubbachuuf an dhufe. Hagan danda'ee beekee osoo hin taane isin caalaa beekee osoo hin taane waan an dubbachuu qabuu fi waan natti dhaga'ame xiqqoosee dubbachuu barbaade. Anis bifa naa danda'ameen akkuma isin arguutti jirtan jechaadha. Ijoolleen keenya hedduu rakkachaa jiru, hedduu miidhamaa jiru. Sanuu akkasittiinuu akka nuyi itti teenyee haasofnu, akka nuyi itti salphisnee haasofnu kana oli rakkoof dararaa isaan argaa jirani. Namni kamiyyuu Oromoon irra guddaan isaa hidhamee argeera. Mana hidhaa biyya keenya keessatti jechaadha. Manni hidhaa biyya keenya keessatti salphaadha jechuu ni dandeenya. Maaliif biyya qabbanooftuudha. Biyya ho'aa hin qabdu. Ta'us garuu mana hidhaa biyya keenya keessa iyyuu jechaadha. Warri hidhamtanii beektan guyyaatti akka buluun hagam akka ulfaatu ni beektu. Garuu biyya sanatti immoo biyya ho'ii jiruudha. Biyya akka malee ho'isaa akka gammoojjiidha Saudi Arabiyaa jechuun. Namni asitti hidhamee arge rakkoo biyya sanaadha. Hagam akka ulfaatu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha. Kan nuyi guyyaa takka biyya keessatti hidhamnee akkasittiin dararamnee rakkannu kana mitiiti. Mee yaadaa jara immoo gaafa isaan waggaa haga kana hidhamanii ta'an waggaa tokko ol waggaa lama waggaa sadii warra hidhamee achi keessatti rakkachaa jiru. Obbolaawwan keenya kun beekaa biyya keessatti illee dalagachuu dadhabanii roorroon itti hammaatee wanti isaan dalagan bu'aa dhabee fi jechaadha. Baqataniiti ka biyyaa ba'anii. Irra guddaan isaanii hambaa qurxummii fi hambaa allaattiiwwan gammoojjiiti. Irra guddaan isaanii miillaan kan isaan deemanii obbolaawwan meeqa of biraa dhabanii achi ga'anii. Kana biraan nama meeqatu eeggata biyya keessaa jara kana. Nama meeqa namoota ilmoo qabantu jira. Namoota haadhaaf abbaa isaanii gargaarantu jira. Namoota harka jiraa eeggatan meeqatu biyya keessa jira. Har'a garuu sun hundi hin jiru jechaadha. Maaliif jarriyyuu gargaarsa barbaadaa jiru. Warri har'a mana hidhaa sana keessa jiranii babbareedoo turan dakka ijoollee babbareedduudha ka deemte. Har'a garuu yoo ilaaltan qaamni isaanii hundi badee jira. Ijoollee isin kaleessa fuula isaanii bareedaa, fuula isaanii nama gammachiisu. Kan isin beektan sana miti jechaadha amma gaafa biyyatti galan. Daa'imman osoo ta'eeti yaa gogaan qaama isaanii deebi'ee fi nama normaalii akka keenyaa kana ni ta'u jennee henna. Jarri kun namoota gurguddaadha. Already qaamni isaanii illee bade buraaburree bakka qaamni isaanii buraaburree ta'eera jechaadha amma. Kana biraan yaada namni tokko gaafa wal bira taa'uyyuu ho'i qaama isaatii gaafa ho'i akka malee jechaadha. Manuma hidhaa xixiqqoo biyya keessaa nuyi itti hidhamne iyyuu jechaadha. Yoo hin dhiqanne yoo huccuu hin jijjiirranne fooliin hagama akka nama rakkisu ni beektu. Kana biraan garuu ijoolleen keenya jechaadha. Hidhamuun isaanii iyyuu bareedaadha. Haa hidhaman haa jennume. Hidhamuu sana biratti
nama du'e wajjin namni guyyaa 3-4 buluummee yaadame hagam akka nama cinqu hagam akka nama dhiphisu reeffa namaati wajjin gaafa raftume osoo sin ta'ime reeffa namaa bira jechaan sa'aatii takka turuufu hagam nama rakkisa hagam isin dhiphisa garuu ijoolleen keenya Saa'udii jiran reeffa waliin guyyaa 3 guyyaa 4 fa'aa bulaa jiru akkamitti dhiphachaa jiruttanii yaadume bara mootummaan amma an Oromoo jedhu kana dhiisaati jechaadha bara wayyaanee sana iyyuu jechaadha bara Haayila Maariyaam faayyuu yeroo namni Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa keessatti hidhamu jechaadha hidhameen mana hidhaa keessatti dararabaa jedhanii miti kan yaadan dippoort biyyatti nu deebisuu jedhu guyyaa 3 caalaan eemaan warras jala jirtan ijoolleen Saawud Arabiyaa turtanii fi warra mallee Saawud Arabiyaa jiraachaa turtan waan kana waanan sobaa jiru natti hin fakkaatu dhugaadha wanti kun maaliif guyyaa 3 ol turanii hin beekan biyyatti deebifamaa turanii jechaadha garuu mootummaan amma jiru kun an akka yaada kiyyaatti jechaadha yaa eeyyeen maakalaawii biyya keessaa bakka itti toorchi nama godhu cufee jira haa jennu kabraallee banatee jira garuu immoo biyya Arabaatti akka waan maakalaawii banatee jiruutti an akka yaada kiyyaatti kan hin fudhadhu achitti ijoollee keenya toorchi gochuutti jira osoo baasuu barbaadaniiti otoo biyyatti galchuu barbaadaniiti walitti dhufeenya qabu wal bira dhaqanii waa'ee biizinasaa fi waa'ee birrii waa'ee maallaqaa dubbachaa oolu waa'ee hidhamtoota kanaa namaa dubbachuu dadhaban osoo galchuu barbaadaniiti garuu yeroo hedduu jechaadha ijoolleen biyya Arabaa jirtu kun nama kamiifiyyuu nama kamiin cinayyuu namni dafee dhaabbachaa ture yoo namni rakkate namni Oromoon biyya keessaa rakkatu bakka fedhe haa rakkatu namni dursee Oromoo bira qaqqabaa ture namni miidiyaallee OMN isa ta'u ONN isa ta'u hunda birallee qabsoo Oromoo ka ABO isa ta'u ka KFO isa ta'u ka barbaade iyyuu ta'u namni akka ijoollee biyya Arabaatti dursee qaqqabu hin jiru sababii kanaatiif jechaadha waan achitti toorchi gochuutti jiran na fakkaata biyya sanatti akka isaan hin galle dhorkanii jechaadha malee mootummaan Saawudii sun iyyuu wajjin wanti wajjin isa rakkise hin jiru waan mootummaa kanatu mootummaa zaalima biyya jiru kanatu achitti naa qabaa bakka achi naa ka'aa waan jedhe wayii fakkaata isin bira naafa ta'anii jedhee waan achi kaa'ee toorchi gochuutti jiru wayii na fakkaachuutti jira amma malee osoo galchuu barbaadanii mootummaan umti sun maaltu wajjin isa rakkise mootummaan Saawudii iyyuu silaa ofirraa gashaa dura ofirraa gashaa ture inni gaafa ijoollee keenya qabu beekaa ofirraa dafee gashaa ofirraa dippoorti godhee fidee bar eerpoortii boolee eerpoortiitti gatee deema beekaa har'oo maaltu ijoollee keenya haga kanaa wajjin daa'ima xixiqqoo haadholii namoota gurguddaa jaarsa dargaggoota babbareedduu kana gaafa isaanirra akkasitti dararamanii qaamni isaanii ciccite uish wallahi akka malee ulfaata akka malee ni qaamuma keessan bakka takka gaafa isinii mallattoo wayii isinitti bahu akkam isin dhukkubame gaafa xiqqoo tokko madaa wayii isin irratti bee mallattoo isin irratti bahu hagam isin dhukkubsa jara kana immoo laagaa qaamni fuulli isaanii hin jiru qaamni isaanii guutuutti bakki takka bakki fayyaa hafaafii jiru hin jiru already wanti sun waan daddarbu wayiiti nama takka nama fuula nagaadha hin argitu bakka hunda isaaniitti walitti daddabarsaa jiru duraan nama takka argaa turre osoo nu ilaayif ilaalluu yaadame gaafa namni dhiiga tufu dhiiga miti beekaa dhiiga iyyuu hin tufne onnee isaa tufeefa du'aa jira kana namni ilaaluu dadhabee garii namni of fannisee of ajjeesaa jira akka nama gaagura mukatti fannisuutti kun Oromoodhaaf hin malu ture wallahi akka kiyyatti jechaadha namni Oromoo roorroo amma achitti ijoollee keenya irra gahaa jiru kana osoo arguu osoo ilaaluu itti dhaga'amuu dhiisee yoo bira kan darbu ta'e jarrillee dhiifama isiniin godhan rabbillee wallahi waan isinii godhu natti hin fakkaatu dubbadhaa ofirraa maal sodaatu maal waggaa kuma meeqa lafarra jiraan an irra guddaa namni tuffachuutti jiru beektota keenyallee
artistoota keenyallee maal yoo dubbattan lafaaf mana dhabne innee yoo dubbachaa turreeti maal rakkoo uummata kanaadhaa yoo dubbanne mootummaa bira dhannee lafa nuulaadhaa mana nuulaadhaa innee iyyaa turre artistoonni wal beeknaati har'a ooyishi rakkoo ijoollee kanaadhaa maan dubbanne maaf baatanii waan jennu isintu dhageettii qaba isintu itti siqaa jira mootummaa kanatti wal beekna artistoota hedduu rafa mootummaa kana achitti akka malee walitti sittanii waliin jiraachaa jirtan beektota keenyas gaazexeessitoota haa ta'u doktoroota keenyas haa ta'u profeesoroota keenyas haa ta'u hedduu keenya wal beekna waliin illee haasa'ee isinillee dhaggeeffadhee beeka waliin teenyee illee finfinneetti illee waliin haasa'u wal ilaalaa ture walitti dhufeenya isin mootummaa kana waliin qabdan illee isin argee isin quufe dubbattanii waa gochuu osoo dandeessaniiti ka callisuutti jirtan dubbadhaa lubbuu keessan lama baati moo kan keessan wallahi guyyaa rabbi jedhe hinaftan abadan inuma duutu dubbachuufis dubbachuu dhiifteefis mootummaa kana dura dhaabbattes dhaabbachuu baatteef illee du'i keessirraa nafu guyyaa rabbiin jedhe hinaftu immoo ka kana fide immoo ka sadarkaa kanaan nu ga'e gaafa kumaandi poostiin wallaggaaf gujiirra kaana caal jennee teenya nuyi callisnaan walloo fixuu eegalan ka walloo illee callisne artistii keenya nu jaallannu Riyyoolaa ajjeesan osoo nuyi sanaaf illee cal jennee teenyu Amaanu'eeliin osoo namni ilaalu daa'imni xixiqqaan ilaaltu addabaabaayii gubbaatti rasaasaan rukutanii ajjeesan hin callisne kanaas nu callisnaan viidiyoon waraabaa gujii dhufanii mana namaa guban mana hiyyeessaa hayyee jennee usne haga nuyi callisaa deemnu kana nuttuma dabalaa deeme jechaadha roorroon osoo kanaan teenyu kumaandi poostii yootuu jennu drooniidhaan dhufanii uummata walloo fixuu eegalan dubbachuu dhiisne ammas silaa wallaggaatti sagaleen rasaasaa sagaleen biikemmii taankii fi kilaashiidhaa jechaadha akka muuziqaatti dhaggeeffatamuu eegale muuziqaadhaa jechaadha akka wallaggaatti muuziqaa dhaggeeffachuu nu hin danda'amu achitti sagalee qawwee dhaggeeffachaa rafuu sagalee qawwee dhaggeeffachaa qabu. Kana hunda callisuun keenya roorroo nutti dhuftu badii nutti dhuftu usneedhuma bakka si'a tokko tokko anumarraayyuu ka'e nama yeroo hedduu walaloo barreessee poosti godha waan gaafa aaruu gaafa waan natti dhaga'amu jechaadha. Of keessaa baafadha calleessan si'a tokko tokko feesbuukiin kun iyyuu waan qabsoo keenya nu miidhuutti rullee na fakkaata si'a tokko tokko maaliif namumti hundumtiyyuu akkuma kiyya kana ol ba'ee masirraa iyyaa bakka of keessaa aarii isaa baafatee galee rafa. Kana qabsoo keenya akkasitti miti qaamaan itti argamnee bakka waan gochuu dandeenyu gochuudha. Malee akkasittiin asirratti baanee barreessinee iyyinee kana qofaan furmaanni nu argachuutti jirru hin jiru. Beelaaf dheebuun har'a Gujiitti eegalee Booranatti eegalee har'allee Baaleetti darbe fakkeenyaaf. Maal roobsirree bokkaan roobsina jechaa turaniiti. Kumaandi poostii jala jira moo roobni? Maa nuun roobsinarra maa beelaa uummanni keenya? Moo shalee darga keessaa qaba? Warri waan barbaadan jechuutti jirtanis hangama kiyyaan shaneedha bakka. Akka kiyyatti shanee. Abbaa fi haati kiyya qawwee boraafatanii na dhalchan. Fincaan shaneetiin hin dhaladhe. Har'allee borullee dhibbatti shanee qulqulluu bakka. Akkasitti naa beeka. Manaaf lafaa fi birrii fi maaloo miti. Utuu warqeen lafa kana hafanii jechaan na keessaa bahuu hin danda'an. Waan uummata koo fayyadu immoo kamirraa iyyuu dudduubatti hin deebi'u. Nin dubbadhallee lubbuu kiyyaaf illee sodaadhaan.
uummata akkas nama jaallatu kanaaf uummata akkas lubbuu isaa dabarsee namaaf kennu kanaaf amanamanii qabsaa'uun wallaahi waan guddaadha hin argamu iyyuu nama carroomeedha namni saba kanaaf of kennee qabsaa'u. Kanaafuu artistoonni keenyaaf beektonni keenyaa warri mootummaa kanatti sixxan wal beeknaa please rabbii jedhaati dubbadhaa jijjiirama fiduu ni dandeessu yoo dubbattan inni isinitti amannaa waliin oolaa jirtu waliin nyaattu waliin dhugaa jirtu. Kana fakkaata dhiifama haariidha illee waa hedduu waan dubbadhee fi dhiifama naa godhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa dirqama natti taanaani malee liiviilee akkasitti takkaa seenee haasa'ee hin beeku yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa please. Sheekotiin keenya qeesotiin waaqeffataan musliimni kiristaanni hundi keessanuu ijoollee keenya Saawudii keessatti akkasitti dararamaa jiraniif du'aa godhaa fi bifa danda'ameen immoo dhiibbaa goonu akka jarri galanii fi galatoomaa ulfaadhaa isinin jaaladhaa nagaan naa bulaa. Nyatate di biyya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو بليونكيا. ونسيجر الرتيات مزجين كان قبر ما نام أفتيا يا بيا زهرة بهم تلك ما تداته. هجتا بيام بايتا يتكاته قومي وردي هراجين تباته. مركزتي الأمر هاي تتنبلاته شرام بيلا نباته. وانجر جدنگري قرنه يا ربي غرغر سكي كرنه ربي كنيا سبك ونوركنه بيدك كنيا كم دارون فانستي منه نمني سترا كدوامي دمنه ولدنو قبيا إلهي يا سكرنه الله يا مولانا توكي جوكين دينكمنا يا ستي بكرنا يا ربي كرقا وساكي كرنا الله يا مولانا توكي جوكين دينكمنا ستي بكرنا يا ربي كرقا وساكي كرنا متكنا رب مترانغاي كان ركضاني الدنيا والغاية Dibin kenya tu dejal titahe orisan yom ko baca benya nasge adunya karo me tunu nati walta cecha kana be kana redde be yosera korandu jara tumnate wahetu karahe wa me karage waniya kanu titahe ba afrika ke sabayanne ya rabbi garga asage karanne Nama bukala zimbi yokoran nondate godan sapore ye bagenya ragate Ndurayun Europa arajinu tibate
Shira warri diyaanu keessa nasaarte harka jaraa keessa wanni taate diiganutti jaarte duratti gargaarte toftaalee adda addaatiin gargar nu bacaafte bineensi looni seenanii kophaa deemtu nyaatte kanaaf abboomuun jabaate dhibba nammaate mormuutti nafne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu obboleewwan kiyyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan. Nagaa keessanii akkan jennee nagaallee hin qabnu. Akkaallee akkasittiin illee ol ba'ee dubbadhee hin beeku. Har'a garuu dirqama natti ta'e. Har'a waa'ee obboloota kiyyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran irraa dubbachuuf an dhufe. Hagan danda'ee beekee osoo hin taane isin caalaa beekee osoo hin taane waan an dubbachuu qabuu fi waan natti dhaga'ame xiqqoosee dubbachuu barbaade. Anis bifa naa danda'ameen akkuma isin arguutti jirtan jechaadha. Ijoolleen keenya hedduu rakkachaa jiru, hedduu miidhamaa jiru. Sanuu akkasittiinuu akka nuyi itti teenyee haasofnu, akka nuyi itti salphisnee haasofnu kana oli rakkoof dararaa isaan argaa jirani. Namni kamiyyuu Oromoon irra guddaan isaa hidhamee argeera. Mana hidhaa biyya keenya keessatti jechaadha. Manni hidhaa biyya keenya keessatti salphaadha jechuu ni dandeenya. Maaliif biyya qabbanooftuudha. Biyya ho'a hin qabdu. Ta'us garuu mana hidhaa biyya keenya keessa iyyuu jechaadha. Warri hidhamtanii beektan guyyaatti akka buluun hagam akka ulfaatu ni beektu. Garuu biyya sanatti immoo biyya ho'ii jiruudha. Biyya akka malee ho'isaa akka gammoojjiidha Saudi Arabiyaa jechuun. Namni asitti hidhamee arge rakkoo biyya sanaadha. Hagam akka ulfaatu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha. Kan nuyi guyyaa takka biyya keessatti hidhamnee akkasittiin dararamnee rakkannu kana mitiiti. Mee yaadaa jara immoo gaafa isaan waggaa haga kana hidhamanii ta'an waggaa tokko ol waggaa lama waggaa sadii warra hidhamee achi keessatti rakkachaa jiru. Obbolaawwan keenya kun beekaa biyya keessatti illee dalagachuu dadhabanii roorroon itti hammaatee wanti isaan dalagan bu'aa dhabee fi jechaadha. Baqataniiti ka biyyaa ba'anii. Irra guddaan isaanii hambaa qurxummii fi hambaa allaattiiwwan gammoojjiiti. Irra guddaan isaanii miillaan kan isaan deemanii obbolaawwan meeqa of biraa dhabanii achi ga'anii. Kana biraan nama meeqatu eeggata biyya keessaa jara kana. Nama meeqa namoota ilmoo qabantu jira. Namoota haadhaaf abbaa isaanii gargaarantu jira. Namoota harka jaraa eeggatan meeqatu biyya keessa jira. Har'a garuu sun hundi hin jiru jechaadha. Maaliif jarriyyuu gargaarsa barbaadaa jiru. Warri har'a mana hidhaa sana keessa jiranii babbareedoo turan dakka ijoollee babbareedduudha ka deemte. Har'a garuu yoo ilaaltan qaamni isaanii hundi badee jira. Ijoollee isin kaleessa fuula isaanii bareedaa, fuula isaanii nama gammachiisu. Kan isin beektan sana miti jechaadha amma gaafa biyyatti galan. Daa'imman osoo ta'eeti yaa gogaan qaama isaanii deebi'ee fi nama normaalii akka keenyaa kana ni ta'u jennee henna. Jarri kun namoota gurguddaadha. Already qaamni isaanii illee bade buraaburree bakka qaamni isaanii buraaburree ta'eera jechaadha amma. Kana biraan yaada namni tokko gaafa wal bira taa'uyyuu ho'i qaama isaatii gaafa ho'i akka malee jechaadha. Manuma hidhaa xixiqqoo biyya keessaa nuyi itti hidhamne iyyuu jechaadha. Yoo hin dhiqanne yoo huccuu hin jijjiirranne
fooliin hagama akka nama rakkisu ni beektu. Kana biraan garuu ijoolleen keenya jechaadha. Hidhamuun isaanii iyyuu bareedaadha. Haa hidhaman haa jennume. Hidhamuu sana biratti nama du'e wajjin namni guyyaa 3-4 buluummee yaadame hagam akka nama cinqu, hagam akka nama dhiphisu, reeffa namaati wajjin gaafa raftume osoo hin ta'ine reeffa namaa bira jechaadha. Sa'aatii takka turuufuu hagam nama rakkisa, hagam isin dhiphisa. Garuu ijoolleen keenya Saa'udii jiran reeffa waliin guyyaa 3 guyyaa 4 fa'aa bulaa jiru. Akkamitti dhiphachaa jiruttanii yaadume. Bara mootummaan amma Oromoo jedhu kana dhiisaati jechaadha. Bara wayyaanee sana iyyuu jechaadha. Bara Haayila Maariyaam faayyuu yeroo namni Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa keessatti hidhamu jechaadha. Hidhameen mana hidhaa keessatti dararabaa jedhanii miti kan yaadan. Dippoort biyyatti nu deebisuu jedhu. Guyyaa 3 caalaan eemaan. Warras jala jirtan ijoolleen Saawud Arabiyaa turtanii fi warra mallee Saawud Arabiyaa jiraachaa turtan waan kana waanan sobaa jiru natti hin fakkaatu. Dhugaadha wanti kun. Maaliif guyyaa 3 ol turanii hin beekan biyyatti deebifamaa turanii jechaadha. Garuu mootummaan amma jiru kun an akka yaada kiyyaatti jechaadha. Yaa eeyyeen maakalaawwii biyya keessaa bakka itti toorchi nama godhu cufee jira haa jennu. Kabraallee banatee jira. Garuu immoo biyya Arabaatti akka waan maakalaawwii banatee jiruutti ani akka yaada kiyyaatti kan hin fudhadhu. Achitti ijoollee keenya toorchi gochuutti jira. Osoo baasuu barbaadaniiti, osoo biyyatti galchuu barbaadaniiti walitti dhufeenya qabu, wal bira dhaqanii waa'ee biizinasaa fi waa'ee birrii, waa'ee maallaqaa dubbachaa oolu, waa'ee hidhamtoota karaa namaa dubbachuu dadhaban. Osoo galchuu barbaadaniiti. Garuu yeroo hedduu jechaadha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu kun nama kamiifiyyuu nama kamiin cinayyuu namni dafee dhaabbachaa ture. Yoo namni rakkate namni Oromoon biyya keessaa rakkatu bakka fedhe haa rakkatu namni dursee Oromoo bira qaqqabaa ture. Namni miidiyaallee OMN isa ta'u ONN isa ta'u hunda birallee qabsoo Oromoo ka ABO isa ta'u ka KFO isa ta'u ka barbaade iyyuu ta'u namni akka ijoollee biyya Arabaatti dursee qaqqabu hin jiru. Sababii kanaatiif jechaadha waan achitti toorchi gochuutti jiran na fakkaata biyya sanatti akka isaan hin galle dhorkanii jechaadha malee mootummaan Saawudii sun iyyuu wajjin wanti wajjin isa rakkise hin jiru waan mootummaa kanatu mootummaa zaalima biyya jiru kanatu achitti naa qabaa bakka achi naa ka'aa waan jedhe wayii fakkaata isin bira naafa ta'anii jedhee waan achi kaa'ee toorchi gochuutti jiru wayii na fakkaachuutti jira amma malee osoo galchuu barbaadanii mootummaan umti sun maaltu wajjin isa rakkise mootummaan Saawudii iyyuu silaa ofirraa gashaa dura ofirraa gashaa ture inni gaafa ijoollee keenya qabu beekaan ofirraa dafee gashaa ofirraa dippoorti godhee fidee bar eerpoortii boolee eerpoortiitti gatee deema beekaa har'a maaltu ijoollee keenya haga kanaa wajjin daa'ima xixiqqoo haadholii namoota gurguddaa jaarsa dargaggoota babbareedduu kana gaafa isaanirra akkasitti dararamanii qaamni isaanii ciccite wallahi akka malee ulfaata akka malee ni qaamuma keessan bakka takka gaafa isinii mallattoo wayii isinitti bahu akkam isin dhukkubame gaafa xiqqoo tokko madaa wayii isin irratti bahee mallattoo isin irratti bahu hagam isin dhukkubsa jara kana immoo laagaa qaamni fuulli isaanii hin jiru qaamni isaanii guutuutti bakki takka bakki fayyaa hafaafii jiru hin jiru already wanti sun waan daddarbu wayiiti nama takka nama fuula nagaadha hin argitu bakka hunda isaaniitti walitti daddabarsaa jiru duraan nama takka argaa turre osoo nuyi laayif ilaalluu yaadame gaafa namni dhiiga tufu dhiiga miti beekaa dhiiga yuun tufne onnee isaa tufeefa du'aa jira kana namni ilaaluu dadhabee garii namni of fannisee of ajjeesaa jira akka nama gaagura mukatti fannisuutti kun Oromoodhaaf hin malu ture. Wallahi akka kiyyatti jechaadha namni Oromoo roorroo amma achitti ijoollee keenya irra gahaa jiru kan osoo arguu osoo ilaaluu itti dhaga'amuu dhiisee yoo bira kan darbu ta'e jarrillee dhiifama siniin godhan
rabbillee wallahi waan isinii goonu natti hin fakkaatu dubbadhaa ofirraa maal sodaatu maal waggaa kuma meeqa lafarra jiraan an irra guddaa namni tuffachuutti jiru beektota keenyallee artistoota keenyallee maal yoo dubbattan inde lafaaf mana dhabne nee yoo dubbachaa turreeti maal rakkoo uummata kanaadhaa yoo dubbanne mootummaa bira dannee bar lafa nuulaadhaa mana nuulaadhaa inni iyyaa turre artistoonni wal beeknaati har'oo shirakkoo ijoollee kanaadhaa maan dubbanne maaf baatanii waan jenne isintu dhageettii qaba isintu itti siqaa jira mootummaa kanatti wal beekna artistoota hedduu rafa mootummaa kana achitti akka malee walitti sittanii waliin jiraachaa jirtan beektota keenyas gaazexeessitoota haa ta'u doktoroota keenyas haa ta'u profeesoroota keenyas haa ta'u hedduu keenya wal beekna waliin illee haasa'ee isinillee dhaggeeffadhee beeka waliin teenyee illee finfinneetti illee waliin haasa'u wal ilaalaa turre walitti dhufeenya isin mootummaa kana waliin qabdan illee isin argee isin quufe dubbattanii waa gochuu osoo dandeessaniiti ka callisuutti jirtan dubbadhaa lubbuu keessan lama baati moo kan keessan wallahi guyyaa rabbi jedhe hinaftan abadan inuma duutu dubbachuufis dubbachuu dhiifteefis mootummaa kana dura dhaabbattes dhaabbachuu baatteef illee du'i keessirraa nafu guyyaa rabbiin jedhe hinaftu immoo ka kana fide immoo ka sadarkaa kanaan nu ga'e gaafa kumaandi poostiin wallaggaaf gujiirra kaana caal jennee teenya nuyi callisnaan walloo fixuu eegalan ka walloollee callisne artistii keenya nu jaallannu Riyolaa ajjeesan osoo nuyi sanaaf illee cal jennee teenyu Amaanu'eeliin osoo namni ilaalu daa'imni xixiqqaan ilaaltu addabaabayii gubbaatti rasaasaan rukutanii ajjeesan hin callisne kanaas nu callisnaan viidiyoon waraabaa gujii dhufanii mana namaa guban mana hiyyeessaa hayyee jennee usne haga nuyi callisaa deemnu kana nuttuma dabalaa deeme jechaadha roorroon osuma kanaan teenyu kumaandi poostii yootuu jennu drooniidhaan dhufanii uummata walloo fixuu eegalan dubbachuu dhiisne ammas silaa wallaggaatti sagaleen rasaasaa sagaleen biikemmii taankii fi kilaashiidhaa jechaadha akka muuziqaatti dhaggeeffatamuu eegale muuziqaadhaa jechaadha akka wallaggaatti muuziqaa dhaggeeffachuu nu hin danda'amu achitti sagalee qawwee dhaggeeffachaa rafuu sagalee qawwee dhaggeeffachaa qabu. Kana hunda callisuun keenya roorroo nutti dhuftu badii nutti dhuftu usneeruma bakka si'a tokko tokko anumarraayyuu ka'e nama yeroo hedduu walaloo barreessee poosti godha waan gaafa aaruu gaafa waan natti dhaga'amu jechaadha. Of keessaa baafadhe callisee si'a tokko tokko feesbuukiin kun iyyuu waan qabsoo keenya nu miidhuutti turullee na fakkaata si'a tokko tokko maaliif namumti hundumtiyyuu akkuma kiyya kana ol ba'ee asirraa iyyaa bakka of keessaa aarii isaa baafate galee rafa. Kana qabsoo keenya akkasitti miti qaamaan itti argamnee bakka waan gochuu dandeenyu gochuudha. Malee akkasittiin asirratti baanee barreessinee iyyinee kana qofaan furmaanni nu argachuutti jirru hin jiru. Beelaaf dheebuun har'a Gujiitti eegalee Booranatti eegalee har'allee Baaleetti darbe fakkeenyaaf. Maal roobsirree bokkaan roobsine jechaa turaniiti. Kumaandi poostii jala jira moo roobni? Maa nuun roobsin har'a maa beelaa uummanni keenya? Moo shalee darga keessaa qaba? Warri waan barbaadan jechuutti jirtanis hangama kiyyaan shaneedha bakka. Akka kiyyatti shanee. Abbaa faatii kiyya qawwee boraafatanii na dhalchan. Fincaan shaneetiin hin dhaladhe. Har'allee borullee dhibbaa dhibbatti shanee qulqulluu bakka. Akkasitti naa beeka.
Manaaf lafaa fi birrii fi maaloo miti utuu warqeen lafa kana hafanii jechaan na keessaa bahuu hin danda'an. Waan uummata koo fayyadu immoo kamirraa yoo duddubatte hin deebi'u. Nin dubbadhallee lubbuu kiyyaaf illee sodaadhaan. Uummata akkas nama jaallatu kanaaf uummata akkas lubbuu isaa dabarsee namaaf kennu kanaaf amanamanii qabsaa'uun wallaahi waan guddaadha. Hin argamu iyyuu. Nama carroomeedha namni saba kanaaf of kennee qabsaa'u. Kanaafuu artistoonni keenyaaf beektonni keenyaa warri mootummaa kanatti sixxan wal beeknaa please rabbii jedhaati dubbadhaa. Jijjiirama fiduu ni dandeessu yoo dubbattan inni isinitti amannaa waliin oolaa jirtu waliin nyaattu waliin dhugaa jirtu. Kana fakkaata dhiifama haariidha illee waa hedduu waan hin dubbadhee fi dhiifama naa godhaa. Isinin jaaladhaa, isinin kabajaa. Dirqama natti taanaani malee liiviilee akkasitti takkaa seenee haasa'ee hin beeku. Yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa. Please. Sheekotiin keenya, qeesotiin, waaqeffataan, musliimni, kiristaanni hundi keessanuu ijoollee keenya Saawudii keessatti akkasitti dararamaa jiraniif du'aa godhaa fi bifa danda'ameen immoo dhiibbaa goonu akka jarri galanii fi galatoomaa ulfaadhaa isinin jaaladhaa. Nagaan naa bulaa.